Kutaalee addunyaa bakka gargaraa biyya keessa biyya ala ciiftanii kan daawwatan jaalatamtoota kabajamoo qophiiteen ta'uudessaalee ta guyyaa har'aatii walitti deemina jirraa kutaalee Oromiyaa bakka gargaraatti gochi sirni Abiy Ahmed gochi gara jabeenyaa uummata keenya irratti hojjechuu jira. Kanaan kutaalee Oromiyaa naannoo gargaraa lubbuun lammiilee nagaa badu gochi suuqaneessaan seenaa addunyaa keessa bornam gaafachiisuu danda'u hojjetamaa jiraachuu laala jirra. Kanaan wal qabatee bal'inaan irra dubbannaa qophiin teen jalqabdee jirti walitti deebina. Qulqullootiin tabarii nyaateef lubbuu isaanii rabbiin akka nu qananiis uummati yookaan uummati Oromoo akkasumas maatiin isaanii jajjabaadha jennaa sagantaan keenya odeessaalee jalqabee jira anguyyoo waarobba jirmaa armaan yehuun hingidaa asiin amma Abrahaam Birruuti walitti deebina jira. Abrahaam baga dhuftan. Ayyee mee sagantaa ardhaatiin akkuma jalqabirra kaasuuf yaalee kutaalee Oromiyaa bakka gargaraa namni dhumuu jira gocha kan hojjechuu jira immoo mootummaa sirna biltsiginnaa Abiy Ahmed bobbaasee uummata nagaa agaa viidiyoo waraabarra shanuutti ammallee gocha gara jabeenna maafiyaa joob nu agarsiisa jiru bal'inaan kan irra dubbanna dabalataan maal qabna. Jecha walirraa hin cinne kun bakka kutaalee Oromiyaa maqaan isaanii baagiraawundii keenya irratti qubee afaan Oromootiin barraa'e kana keessa muraasa kan fudhanneedha. Kiiramuu ajjecha Matakkal akkasumas ajjecha Booranatti tibbana miidiyaa hawaasaa irratti poolisii Oromiyaatiin raawwatame ilaalchisee sa'aatii dheeraa fudhannee irraa haasofnaa. Sagantaan kunis yaadannoo uummata keenya bakkeewwan garaagaraatti wareegameef haa ta'u jenneeti qophii addaa kan qopheessaa jirru. Sagantaa ittaanuun immoo qabiyyeen keenya lammeessoo International Monetary Fund yookiin IMF Itoophiyaan waggoota 5 ittaanan guddina dinagdee ishii maal akka fakkaatu raaguu fi rakkisaadha jechuudhaan gabaasa waggaa baase keessatti eereetti jira sanarratti sin dubban. Ayyee kallattumaan gara sagantaa keenyaa dabarra jirra. Booranatti viidiyoon suuqaneessaan tokko dhiyootan gad baatee jirti. Viidiyoo poolisoota Oromiyaa lakkoofsaa yoo xiqqaatti 15 lakkaa'aman dargaggoota lama gara jabeenyaan itti dhukaasanii fixanii lafirra harkisanii uummata addunyaa yookaan uummati Oromiyaa fi Itoophiyaa bal'inaan daawwate irra gaddee jira. Yeroon mee waan viidiyoo suni jalqabnu akkamitti agarti? Gochichi gocha suukanneessaadha baay'ee ajjechaa ibsuuf illee rakkisudha. Nama harka qullaa nama egaa osoo seerri jiraate to'annoo seeraa itti agaa poolisiin hojiinsaa hojii seeraa kabachiisuu hojii nagaa eegsisuudha silaa. Harka poolisii turanii namoonni kunniin uffata jara kana oofanii deeman irraa akka laaluu dandeenyutti humna addaa poolisii Oromiyaa poolisii qaama ofiin jedhuudha kan dargaggoota kana oofee deemaa ture. Afaan Oromooti kan isaan dubbatanii warri oofanii deemanis. Egaa gocha bineensummaadha jedheetanii kan inni ibsu gochi raawwatame. Gocha hojii poolisii naamusa poolisii ogummaa poolisii illee kan gadi xiqqeesse gocha nagaa eegsisuu gocha seera kabachiisuu irraa gara gocha haraamu gara gocha gara jabeena hammeenya bineensummaatti kan geesse gocha baay'ee fokkisaa ibsuuf illee baay'ee na dhibu ilaaluufis na rakkiseera viidiyoon suni ilaalees immoo kana jedhee dubbachuuf illee waan natti ulfaatedha gochi Booranatti raawwatame kun. Ayyaa Abrahaam yeroo baay'ee horrific content ta'an kan guddoo sodaata dhiig laaluun lakk sodaatiin beeka akkamiin laaltee fixxee qara. Gara dhumaarratti laaluuf baay'ee rakkadhee ture actually gabaasa hojjechuudhaaf dirqama laaluu qabda waan sana ibsuudhaaf akka miidiyaatti namoonni baay'eenis daawwachuudhaaf fedhiin qaban waan ta'eef waan akka kana jechootaan describe gochuu qabda afaan fayyadamtee barreeffama fayyadamtee gabaasa kana sit hojjete garuu dirqama qabiyyee OMN waan ta'eef laaluun irra ture agadhumaatti ilaalee jira. Daawwattoota keenya akka daawwataa jirtan viidiyoo sanadha agadhumaatti isinitti agarsiisuuf illee waan hin dandeenyeef haga lafa ajjechaa ga'utti haga rasaasitti dhuka'utti viidiyoo jiruudha kuni. Hedduu waan nama suukanneessaati. Qabatamaan viidiyoon kun hojii poolisiin Oromiyaa jedhamu caasaan poolisii Oromiyaa nageenya Oromiyaa jedhamu waggoota 3 darban Oromiyaa keessatti raawwataa ture ifatti kan baasedha. Seenaan isaan gaafata. Moraaliin hawaasallee hin bade naamusi poolisii waan jedhamu hin bade. Oromiyaa keessatti wanni hin badin hin jiru dhugaa waan jedhan hin jiru.
baay'ee si gaddisiisa. Laaluuf hin suukanna namni raawwachuuf miti laaluuf hin suukannuuf. Yaa wanni namummaa qabu namni bineensatti jijjiiramne jirra sa'aatii amma keessatti sirni ammaan tan Oromiyaa bulchuu jira Itoophiyaa bulchuu jira sirni bineensa waggaa 27 dabre gocha kanum fakkaatu hojjechaa turanii warraamoo fuudhamuutti fakkaachuu dhabuu dandeetti garuu namummaa qabuuf waan jajjabdu waan kana akkamitti ibsa viidiyoo tan is a true picture of Abiy Ahmed regime. Videoon tun rare videoota baatee amma addunyaan daawwachuu jirtu keessa gochi Abiy Ahmed waggoottan 3 dabre dhala nama irratti hojjechuu jiru videoon tun midhaasitee ibsuu dandeetti jechuu dandeenya. Yeroo baay'ee seenaa keessatti Minilikitti ajaa'ibnu ta'e waan Minilik barachaa ture waan Minilik haasaa ture Minilik gurraan dhagaa ture gocha Abiy Ahmed ammoo ilaan argine daawwanne keessan miidhamne ilaan argine jechuudha. Akka Minilik suni warri yakkamtooti yeroo baay'ee maal godhanii dhuga nama awwaalanii namijjeessanii dhoosanii mormatanii seenaallee dabsanii barreeffatanii jalaba of yaalan. Thanks for digital age jalaba hin danda'anii jechuudha. Ragaa kana kan dhoofachuu hin danda'an. Abiy Ahmed inni mataan isaa nam safuu qabu miti warris waliin bineensis waliin hojjetu sunna war safuu qabu miti kallee mormachuuf yaala. Garuu realitiin rabbiin maal jedha yoo sirra godaan qulla si dhaabaa jechuudha. Abiy Ahmed waggoottan 3 dabre Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa gochuu duguug sanyii kan uummata biisuun keessumatti Oromoo irratti hojjate video tan irratti sirrii bakka bu'ee agarsiisuu dandeenya jechuudha. Hundi caalaa awwaniin ajaa'ib hakalee naagalte gocha Abiy Ahmed guddoon ajaa'ib. Abiy Ahmed akkas godhe namni ijjeessachuu hin danda'u. Because Abiy Ahmed sirni isaa gareen isaa maafiyaan OPDO jedhamtuun bineensa namummaa hin qabne kagarte ha Oromiyaa keessatti obbolummaan paartiin taanii waliin jiraachuu hin dandeenye ta'uusi viidiyoo sun irratti argaa jechuudha. Haala ammoo anna realize tolchi tokko yeroo baay'ee Oromoon ufsoona diinatti nu cabsee maani enne gos dhibii qub qabna uummata dhibii qub qabna diini Oromoo balleessuu jiru nu keessa jira jechuudha. Diini Oromoo balleessuu jiru kan nu nyaatu nu keessa jiraana acaaluun jedhe haala practically dhugan agalte jechuudha. Diini hamaan Oromoo nyaachuu jiru kan Minilik caala bineensa garee maafiyaa OPDO jedhan tanaa jechuudha. Gochi sun haala practically nagarsiiftee fudhadhaan. Dhugaadha diinni kaleessas OPDO qaamuma wayyaanee harkisee gola Oromiyaa keessa deemsisaa ture har'as immoo jaruma gaha kan gocha kana raawwataa jiru ammoo addarummaadhaan isaanumatu mataa gubbaarra jira jedhama. Isaanidha kan raawwataa ture raawwachiisaas jiru. Ijoolleen kun mana hidhaatii baafamanii akka isaan ajjeefamanidha. Odeeffannoo hin qabnu kan mul'isu dhimma kana guutummaatti qulqulleessuuf kan yeroo gaafatudhas garuu odeeffannoo hawaasarraa qaamolee garaagaraarraa argannuun ijoolleen kunniin qeerroo mana hidhaatii baafamanii bifa kanaan humnuma amma maqaa dhoofnu kanaan poolisii addaa Oromiyaa warra jedhaman kanaan poolisii jechuuf na dhibaan poolisii mini poolisiin gocha akkasii raawwatu poolisiin shifta jedhee seera kabachiisuuf nagaa buusuudha yaa silaa ergamni poolisii naamusi poolisii san sadarkaa addunyaatti beekamu poolisiin biyya keenyaa garuu gocha akkasiiti gocha dabeessaa akkasiiti kan isheen raawwattu. Waan hedduu nama gaddisiisudha. Egaa gochoonni kunniin gocha kuma meeqa keessaati tokko bifa kanaan kan inni ba'u. Wallaggatti waggoota 3 darbaniif kan ta'aa ture kanadha. Baasanii akka addabaabayitti rashanuun kan keessaa waa muraasa arginedha. Akka kana viidiyoodhaan waraabanii yeroo ajjeesan yeroo harka duubatti hidhanii ajjeesan wanti nuti argine jira. Kuma keessaa tokko yoo argiteedha gochoonni akkasii carraa ta'een kan waraabaman yookaan jarumti kun ittiin dhaadachuudhumaaf ittiin seenaa gaarii akka waan hojjetanii galmeeffatanii kaa'achuudhaaf waraabanii wanta isaanii gadhiisan irraa kan arginudha. Malee kutaalee Oromiyaa hundumaa keessatti gochoonni akkasii waggoota 3 darban haala hammaataa haala suukanneessa haala dubbachuuf nu rakkisuun raawwatamaa kan isaan ta'e. Viidiyoo kana wal fakkaatu yeroo waraanni Tigraay eegalee gara 4-5 booda Tigraay naannoo maabara Dagoo jedhamu keessa bahee ture. Tigraay yeroo sanatti bakkee waraanaa turte. Viidiyoon suni waraanni Itoophiyaadha kan uniformii uffate kan afaan Amaariffaa dubbatu dhalattoota Tigraay civilians namoota nagaa mandara mahabara Dagoo naannoo san jiranii walitti qabanii kilaashiidhaan mataadhaanii hallayyaatti yoo gadi naqan agarsiisa ture viidiyoo sana. Yeroo jalqabaatiif waa'een waraana Tigraay sukkanneessummaan waraana sanaa hammeenyi lafa Tigraay keessatti raawwatamaa ture waraana Tigraay wal qabatee jalqaba viidiyoo sukkanneessaan waraana Tigraay irratti baate viidiyoo sana turte. Yeroo sanatti ani mataa kootiin waan Oromiyaa keessatti ta'aa waan kana olii ta'ee barreessi ture karaa miidiyaa hawaasaa namni deebi'ee ilaaluu hin danda'amu. Viidiyoon kun Tigraay waan region baay'ee blookii waraanaati yeroo sanatti. Oromiyaa garuu waraanni keessa hin jiru. Oromiyaan lafa nagaati.
hiddii lolaati mi naannoon kun amma mi'oo hiddii lolaa jedhani gara fuulduraatti hin ba'a. Hiddii lolaa lafa nagaa lafa mootummaan bulchudha. Lafa akka kanaa keessatti poolisiin ijoollee nagaa mana hidhaatii yaaftee itti dhaadachaati miila duwwaa ooftee bifa sanaan rashan jechuun seenaa keessatti Itoophiyaa seenaa Oromiyaa keessatti tasuma dhaloonni waan dagachuu hin qabnedha. Viidiyoon Tigraay keessaa ba'e mata duree miidiyaa waan tureef dhaabbileen lama CNN fi Amnesty International qorannoo gaggeessanii lafti sudheessaa akka ta'e addan baane gaafsan. Mahabara dagoo ta'uusaa saatalaayit imeejiidhaan fidanii addunyaatti agarsiisanii jechuudha. Kunillee kanumaaf jira hawaasi keenya kutaa adda jiru warri sagalee qabu warri aksesii miidiyaa qabu kutaa addunyaa hundumattuu beeksisee waan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kana viidiyoon kun ka Tigraay caalaa very descriptive sirriitti waan adda bahuu danda'udha. Sanarratti warri keessuma eliitiin Oromoo callisanii Feesbuukii fi karaa miidiyaa hawaasaa barreessuu osoo hin taane dhaabbilee miidiyaa fi dhaabbilee mirga namoomaatti iyyuu qabu jechuudha. Maal seeta Abrahaamii bakka mootiin diktaatar tabii bulchu bakka warri shiftaanii gosa lama jira. Shiftaan tokko warri freedom iloluun shifta khaydanin jira warri dhugumaan shifta ta'uu raggalinam saamin jira warri ammoo shiftaan magaal keessan jira. Shiftaan magaal keessa jechuun shifta akka biyya Ahmad Bobbaasuudhaan kadargaggeessa harka qullaa dhiitee itti dhaadachaa rasaas 25 dhukaafameedha. Warri viidiyoo sun guutumatti wanni hin jenne rasaas 25tiin dargaggeessa Oromoo ijoollee qaqalloo lama tarka warraatiin torchar taate huqqat akkasii fixanii jechuudha. Viidiyoon kun waan salphaan seenaa Abiy Ahmadiif kufaati. إخرام ماتيسا تقافتم إسهامتي إخرام ماتيسا تقافتم تبي أحمد يفسرنس ولين ديم خنشوفا تقافتم مفجرت مالت دا وجرا جولة تنفيت أندراتي وان ولقى خيسة تنبينا أمانويل يروباير ددبيو نميدو شانين نمفيته مانين نمفيته تيبل في نمفيته واني شفتان أوبديون أنتو شفتا إير كوغنايز قولنا مانج أوبديون سرنير إنرجع مانج سدرك سرنا خيسة بيه مكانا ورايام شفتا إيران شفتا مقال خيسة شفتا نموم من كم تمني لك تالشيشو أبي أحمد مني لك على بنين سايد فلان أنا كذي تاندرستان قول بنين ثم مسا وان ريالايز قولون كيسة مني لك سينان نتمم ملء سينان أجين ملء agartee sadarkaa kanatti duguug sanyii Oromoo irratti inni nu hojjannee dhiyaate namichi kun ideology inni apply godhe dhufe tamini lik caalamtu minilik maal tolcha Itoophiyaa unify godhuuf lolee jedha justify bitau danda Abiy Itoophiyaa unify godhuuf adon tayni fedhi interestisa tabarcuma isaatiif jedhe dhal nama jeesuuf gubbarra labsee jechuudha ajandaan kunni kaadir Oromiyaatiin taa'ee murtaa'e dargaggeessa Oromiyaa maal jedha khaleessa keessa kaatee ture prosperity gospel warra keessatti nama sideeggar nyaachisi خاسمور ممو نياديني خرور وراتي يجو أجندة هنجبوسو ساني درجة كنر كأني جيسو ساني كهادرين أوروميا كيتي مريا تشوسي نمشي ولا جا communication ترسلين مكاني سا جيتاچو بالچايدا شفتان جيتاچو دانسون دوبته توريچو گد باي درگگيس اكجيم تينه مريانه مرتفن جرا جده دوبته يچو امانويل فول متا درات ادباباي رتاچ جيسانچو وني خون قطيتا غودينا گگلت انا گگلت درگگوتي اوروميا خيسات كوماتا مانياتام غرو فيديون تخانتا كينا كم باتخون رياليتي وان تو ريفلكت غودو دنديت جورج فلويد امريكا خيسات دوسا Garte dhugaan George Floyd dhugaa gurraacha cof bakka buute jechuudha. Dhugaan Emmanuel Fan dhugaan ijoollee tanafaan reality Oromiyaa kee jirti bakka buute jechuudha. Kanaaf conclusion sun gubbaa dhaqamna. Amma wanni wal soomni hin jirtu. Oromoon diinii Oromoo ta'e Oromoo cabsee Oromoo nyaachuu jiru diinii hamaan diiwwar keessadhan. Diinii badaan ta'e nu balleessuu jiru diin nu kee ta'e nu waliin nu nyaachuu jiru waan ta'eef opinion diin Oromoo tanjal sararreetti nama nu qaba. Kaan conclusion akkam gubbaa dhufta viidiyootti dhufa. Diin qawweensi jees seeretti ofitti hin dhiiftu. Kam publicly confident ummata itti muqam shifta qawween si jeeft qawween ofirra dhoorte maal jechu defense self defense dhaan wanni kun seeralle gubban jirti yoo dogongor warri seerana sirreessa nam billaansi waraan of dhuf billa ofirra qabdu of duratti jeeft self defense dhaan malee you are murderer amta yaamam shifta diddam shan taate qawween si jeeft qawwe qabatto qawween ofirra jeeft atin qulqullichaachu lubutan tolfate police Oromiyaa warri dhani shiftaan kun shifta akkasi waan taate uumati keen police arkit kennuun qabu jechu an justification lafqa kan arkan ke police mani dhaate alkan baafte tumteeb sibeelesite suuqifte video waraaba si qoosa rasaasaan si obbaaftu yoo siin dhufte qaabadhi siin jette waan harka qabduun ofirra ittisuun suni mirgumata jedhetti namana waan video boodirratti deebi'a
Tole, egaa amma gochoonni ajjeechaa suukanneessoo kun kutaalee Oromiyaa birootti sitti uffataniiti kan isaan jiranii dhibbanuma gara Wallagga Bahaatti egaa wanti dhagahaa turre ni jira. Dhimmoota kanneen waluma qabsiisnee kaasaa deemuu waan irra jiraatuuf jechuudha. Kiiramuutti aanaa kiiramuu gandoota garaagaraa kanneen akka Lalistuu Somboo akkasumas Caffee Soorumaa fi magaalaa Haroo kanneen jedhamanitti ajjeechaan suukanneessaa tibbana raawwatame gabaasaa turreerra. Ajjeechaa suukanneessaan dhalattoota Oromoo addatti fuudhaan raawwatamu kun milishaa yookaan finxaaleeyyaa Amaaraa daangaa ce'anii dhufaniin raawwatamu kun har'as jechuuf jiraachuu odeeffannoon garasii arganne ni mul'isa. Riippoortarii keenya Siraaj Sabaaf waan har'a achi jiru tokko ganama bilbilee hubataa tureera. Mee sagalee isaanii dhageenyee walitti deebinee dhimma kanarraas haasaa waluma qabsiisnee haasaa deemna. Wallagga Bahaa kiiramuu gandoota adda addaa irratti kan leellaan kun raawwate gandoota Lalistuu Somboo jedhamanii fi Caffee Soorumaa kan jedhaman caffee jireenyaa kan jedhaman fa'aa naannoo kanatti kan leellaan kun humna finxaalayyoota kanaan jalqaba naannoo ji'a ol deemeera. Haalli amma jiru immoo kan duraarra lolli baadiyaa keessa ol lolamaa ture gammoojjii keessa namoota kana irratti haleellaa raawwatanii buqqaasaa turan gara magaalaatti dhufee gara magaalaa to'achuutti illee kan deemame amma magaalaa baay'ee illee to'ataniiru. Magaalaa Haroo jedhamu tokko magaalaa xiqqoo daandii bukkee jirtu to'ataniiru. Uummanni naannoo sana buqqee amma naannoo sanarraa baadiyyaarraa magaalaa kiiramuu xiqqoofadha kan uummanni buqqee gara giddaaf kiiramuutti kan deemamaa jiru. Baadiyyaan isaa guutummaatti qullaadha to'atameera humna kanaan. Magaalaa Haroo jedhamtu magaalaa Caffee ganda Caffee Soorumaa kanatti to'ate Haroo Addisaalem kan jedhamtu tokkotu to'atanii alaabaa isaanii illee dhaabbataniiti kan deemanii sochiin isaanii daangaa babal'ifannaadha kan fakkaatu alaabaa dhaabbataniiti kan deeman. Kaleessallee as darbanii waraana bal'aa gaggeessaa turanii magaalaatti aantu to'achuuf ganda Lalistuu Somboo ganda kan to'achuuf uummanni ofirraa ittisuuf yaalii godhaa ture. Amma dhiyaatti wal lolanii uummatarraas namni miidhamee ture duuba walirraa deebi'anii har'ammoo wanti jiru ulfaataadha adda baafachuuf uummannis baqateera illee gara sanaan baqan. Tarkaanfii kan fudhataa jiru hidhattootadha. Hidhattoota naannoo sanarraa lo'anii seenanii fi uummata naannoo sana jiraatu wajjin wal makanii bitanii isaanii tarkaanfii kana fudhatan. Gama mootummaatiin guyyaa 3 dura reeffa namoota guyyoota duraan dhuman qofa baasuuf magaalaa Haroo irratti birmannaa isaan godhame malee sana alatti sana asitti wanti ta'ee hin jiru. Wanti uummatarraa ittisuufis tarkaanfiin fudhatame hin jiru. Uummataaf illee waanuma dhiyeessillee kan kennan hin qabanii bakka haaluma wajjin ta'anii ilaaluu qofa. Aanaa kiiramuu keessatti waliigalaan namoonni du'an baay'eedha. Amma guyyoota 2-3 durallee namoota 19 kan du'e ganda tokko irratti qofa ganda Caffee Soorumaa jedhamu irratti kan magaalaa Harootti namni du'e nama 19 ana adda ba'e. Ganda Lalistuu Somboo irrattis akkasuma amma nama 9dha kan wareegame humnuma kanaan. Gandoonni baay'ee magaalaa aanaarraa hiituu jiran gammoojjonni jiru achi keessatti namni lakkaa'e hin jiru. Uummata buqqee qofa aanaarratti argaa jirra. Kallattii keenyaan qofa kan jiru kanadha. Uummanni garuma aanaa kiiramuu darbees immoo gara magaalaa Qoqqoffoo jedhamtu gara giddaatti illee garuma gara fira qabutti kan inni deemee qubataa jiru. Horii isaa uffatee deemaa jira. Uummanni ammallee har'allee amma har'aatti illee buqqa'eera. Magaalli Lalistuu Somboo jedhamu har'a buqqa'ee guutummaatti. Ajjeechaan Oromiyaa keessaa bifa lama qaba. Tokko akka kaasaa jirtan amma kiiramurraa dhageenye akka wal fakkaatu humnoota lamaan raawwatame jechuudha. Humnoota keessa Oromiyaa jiran akka poolisii Oromiyaa caasa nageenyaa Oromiyaatiin karaawwatamu jechuudha. Warri kun irra caalatti kan isaan fixan dargaggoota Oromiyaa, qeerroo Oromiyaa, namoota ola deemoo Oromiyaa, namoota immoo mootummaa amma biyya bulchaa jiru garee bilisiginnaa tana qeeqan, namoota mormitoota ta'an ka garee kanaaf faallaa dhaabbatan jechuudha yaadaan. Ajjeechaan Oromiyaa keessa bifa kana qaba jechuudha. Kuni akeeka guddaa lama qaba akka yaaduttani ajjeechaan Oromiyaa keessa jechuudha. Namoota ola deemoo kabur hawaasi abdatu ajjeesuun ol kaaftee olaaltu hiree Oromoo borii dukkaneessu walumaa galatti jechuudha. Dargaggoota Oromoo fixu jechuun hiree egereen Oromoo dargaggeessa Oromiyaa keessa irratti hundeeffama. Kanaaf egeree Oromiyaa dukkaneessu jechuudha. Yoo xinneessitee ilaaltu yoo guddiftee ilaaltu immoo duguggaa sanyii Oromoo irratti gaggeeffamaa jirudha. Haleellaan kutaalee Oromiyaa akka kiiramuu
Matakkalii akkasumallee naannoo Amaaraatiin waldaan geessanii fi lixa Oromiyaatti deemaa jiru humnoota Amaaraatiin haleellaa gaggeeffamaa jiru. Humnoonni kunneen humnoota duguuggaa sanyii dalagan humnoota ammoo fedhii qabiyyee lafa Amaaraa deebisuu jedhan waggaa 3 darbaniif dhaadataa turan jechuudha. Itoophiyaa qaam lama gool akkuma Abiraam jedhe qaami Itoophiyaa gool qaami jalqabaa Oppiidiyoo Biltsiginnaa Shiftaa Abiyyi Ahmad Bobbaase tabeel barcuma muchaa dhufi caala jaalatti tamarcuma gannat mootummaa caala jaalattutti Itoophiyaa balleessuu jira. Lamaffaani waraari yookaan shifta naannoo Amaaraa irra bobbaate maal jennaan Amara extremist war lubbu balleessitu weerartoota naannoo Amaaraa kana kaayoo warra armaan dura dubbachaa turre warri kun kaayoo lama qaba shifta lama walii gale shifta naannoo Amaaraa kabaja abbootuu fi deebiftatte uummata biyyattii lafirraa godaansifte uf callaa olaantummaan jiraachuu shiftaan Oromiyaa keessatti Habiibee seembitatammoo barcuma kan tiffachuuf gara ofii nyaattee dhuguuf akka gartan sun dargaggeessa Oromiyaa dargaggeetti Oromiyaa awwan Oromoo madhamaati tokko duguugi sanya gas caalin jiru wallagi keessatti akkuma qob qabdanitti yoo diqqaata miseensi maatii tokko nami 9 bakka du'e jira jechuudha kun duguug sanyii guddayyaa seena biyya Itoophiyaa keessatti hin beekne jechuudha kan kadalageen ammoo kan kadalagsiit Oppiidiyoo Biltsiginnaa Abiyyi Ahmad Bobbaase jechuudha kanaaf raga qulqulluu qabna waan dhibirde deemni hin qabnu miti Oppiidiyoon diin Oromooti Oppiidiyoon diin Oromoo diin hama Oromoo keessatti dhalate Oromoo qorcata nyaachuu jiru wanni nuufi waan waggaa 27 dabrisaan tolchaniif kaysaan ammoo ifa waggaa 3 dabran uummata Oromoo irratti tolchan waan raga qabnuuf Oppiidiyoon diinachuu dandeenya jechuudha armatti. Egaa kanamma ilaalaa turre maqaa namoota muraasaa warra ajjeefamuun isaanii maqaan isaanii adda ba'e keessa muraasaa liistii nu qaqqabedha suurri margina illee jarma keessaati. Egaa humnoonni hidhatanii gara naannoo Amaaraati kara godina Wallagga Bahaa weeraraa jiran kun uummata nagaa duguugaa jiran kun kaayyoon isaanii maalidha waan jedhu immoo isin amma wal qabsiistan kanaan kaastan kanaa kan wal qabatudha yaada jiraataa kanarraallee hubachuun akka danda'amu amma gandootan sila maqaa dhahe kana lamaan akkasumas magaalaa Haroo jedhamtu ganda ollaa kan biraa tokko keessas uummata guutummaan guutuutti buqqisuudhaan alaabaa isaanii dhaabbataniitu yeroo ammaa kan isaan jiran kun immoo maalidha kan inni argisiisu adeemsichi duula babal'ifannaa lafaa Asaminoo Tsiggeefaa kanaan dura labsaa turan labsii yeroo garagaraatti hoogganoonni naannoo Amaaraa mootummaan naannoo Amaaraa ifaan ifatti labsaa ture kan mootummaan federaalaa immoo ifaan ifatti deeggaru ta'uu isaati kan mirkaneessu ajjeechaa kana gara dabarsuudhaaf immoo amma taateewwan garagaraan ta'aa jiru miidiyaaleen isaanii bifa isaaniitiin gabaasaa jiran inni argina qaamumti mootummaa mataansaa haalli inni itti gabaasaa jiru dhugaa lafa sana jiruun kan wal hin fakkaanne ta'uudha miseensonni maatii garasii dubbisne illee kan isaanii nutti himan qaamni mootummaa maalidha kan inni jechaa jiru ergamtoota TPLF shanee waraana bilisummaa Oromoo fi qaama hidhatee achi jiru achi keessa socho'u isaan wallolee lola gidduu isaaniitti uumameen namoonni 15 ajjeefamanii jechuudhaan wanni isaanii ibsuu irratti argamanii biiroo kominikeeshinii Oromiyaa irraa har'a namni yeroo darbe hoogganaa ta'ee muudame tokko wantanni BBCdhaaf kenne yaada sana dubbisaati kanan ture dhugaan lafa sana jiru garuu guutummaan guutuutti faallaa akka ta'eedha miseensotumti maatii namoonni jalaa galaafamataman kan OMN har dubbisa kanan sila dubbisaa ture kan isaan nuuf himaa turanii yoo xiqqaateen haleellaa kanaan namoonni du'anii fachi buuteen isaanii dhabame nama 70 ol ta'uudha kan isaanii naaf kaasanii ammallee gochi kun kan hin dhaabbanne ta'uu itti fufee jiraachuu taateen lafa sanarra jiru hedduu kanneessaa ta'u namni lolli tokko osoo hin jiraatin akkanumaan humnoonni kunniin weeraranii daangaa cabsanii dhufanii mana isaanii keessatti isaan gaaga'uudha kan isaan nuuf himanii tarii yoo sagalee maatii sagalee dabarre yoone eegi haaftu wal qabsiisuu fedhe Abiraam dabarsaa maalti ta'uu jira yeroo baay'ee BBC naalitti hojjetu ogummaa haala editoraalii miidiyaa warra hojjetuuf malee an akka miidiyaa keenyaa tokkaan akkuma yaadutti Oppiidiyoo irraa yakka Oromiyaa Itoophiyaa keessatti uumam tokko Oppiidiyoo kan Biltsiginnaa irraa kireeditiif yaad fudhachuu jechuun anta gongoo jedhee fudhadha. Maaliif tolchite shiftaansi Oppiidiyoo hujummisii tallaalame waggoota muraasaan duratti Gujii keessatti namni akkan dhumachaa turan. Amnesty gabaas baase dargaggeessonni yoo isaan akkas tumanii qawweetti qabanii gaargalchan baamnaan qaam kennaa miti qaam poolisii Oromiyaa warri waan hin mormannin qabu waraan Tigraay bitta hukumaatame nyaata mormachuu jira Oppiidiyoon sun yenfa Oppiidiyoon tun Oppiidiyoo duguug sanyii Oromiyaa irra korteetti labsit communication hin ennu
Haylo addunyaati miti haylo addunyaa mucumbeen sun faa bakka soljari personality naman seennu haylo addunyaa gad bee dubbatee jechuudha. Haylo addunyaa yookaan gareen opdiyoo tammaan tan Oromiyaa harka qabdi bilchiginnaan duguug sanyii uummata Oromiyaa kaaba kibba baaliidhaan kalabsitisi waan taateef yaaddi sirra fudhatanii BBC'n akka yaadaa dhiyeessinu ani imbalance jedhe fudhadha akka ilaalcha xiyyaat kalameessoo bilchiginnaani wal dhabdee waraana shaneetiif dhiis kun qumaar didiqaa gatiin qab nuyyu waan kana armattu kaasuun qabnu BBC'n kaasuun qabnu nullee ajanda godhachuun malee yaad because opdiyoon kijibisi addunyaa nagarte tuffatte bira dabarte waan taateef duguug sanyii qaamni kam akka tolchu waliin beekanii jechuudha viidiyoo torban dabre baatee Abrahaam Maxxansa jiindu ajanda miidiyaa taat dhaadacha turan gumuuziin tokko yoo gumuuzii tokko namijeef gumuuzii dhibba jeem Oromoon tokko Amaar tokko jeeft Amaar dhibba jeemne dhani miidiyaa labsa turani gad ba'ee aylu addunyaachuu ni ergama Abiy Ahmad kaadireen oppidoo cufti ergamtooti taat Abiy ammoo diin Oromoo waan ta'e waan Abiy Ahmad jedhe rabituun qabanii jechuudha miidiyaa gubbaatti ajanda godhuun qabne dee fudhadhani. Sirni akka sirna kana dhiiga ummataatiin machaa'ee jira dhee yaadu amma namni Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti amma torbaanuma dabarsine kana keessa lituma Oromiyaa keessa nama 50 ol kanumti ragaa isaanii arginee jiru jechuudha. Sibuu siree dabalatee lafa lugoo jedhan ganjii akkanumallee kiiramuu dabalatee nama 50 ol tudhume. Kan ragaan hin jirre kan achi buuteen isaanii dhabaman bakkee gara dabarfamanii ajjeefamanii bakkee gara garaatti ukkaanfamanii even manneenidha naannoo Amaaraatti geeffamuu danda'u ummati kun hin beekamu waa'ee galaana keessatti gatamuu danda'u. Waa'ee ummata kanaa dubbachuuf mooraalillee hin qabanii beeki. Kabira ammoo diinummaan kan caalu jira amma shane yookiin immoo wayyaane wajjin wallolu humnooti Amaaraa kunneen maal ajandaa maaliitiif gara Oromiyaa bobba'an diinni guddaan sila kalafa isaanii fudhatee jiru amma kan lafarratti wallolaa jiran ka qabiyyee guddaa irratti wal falmaa jiran naannoo Amaaraatti maaliif hin bobba'an mootummaan naannoo Oromiyaa maaliif kanan gaafatu daangaan Oromiyaa cabee humnooti Amaaraa Wallagga bakkee Amaaraa waldaangessu maratti duulli walirraa hin cinne karaa miidiyaadha fiizikaalii lafarratti kan gaggeeffamaa jiru bakkee mootummaan naannoo Oromiyaa bulchaa jirutti poolisii qaba mootummaan naannoo Oromiyaa poolisii idilee nama maneedhaa keessaa baaftee nama rashanaa oltu warri kun maaliif daangaan tiksan isaan mataan isaanii amma mandara keessa deemanii ijoollee uummataa ijoollee qaqqaalii qaroo ola deemaa amma fixan maaliif lafa Oromiyaan tiksine haga uummanni kun buqqee dhufee daangaa Oromiyaa cabsee alaabaa dhaabbatutti yookiin warri kun humna qabanii mootummaan naannoo Oromiyaa jedhamtu pseudo government yookiin immoo ajandaa uummata garee nafxanyaa kana mainstream gochuu barbaadde lafa qabsiisuu barbaadde tan lamaanii qofa adda baasuu dandeessa. Tole sagalecha dhageenya walitti deebiin fakkaata. Umti rakkoo waan rakkoon addaan jiru uummata wajjin waliin jiraachaa turedha. Faannoo naannoo Amaaraa fi hidhattoota naannoo Amaaraatu naannoo sana galee uummatatti balaa kana geessise. Balaa kanaan nama lakkoomsaan hanga gaafa kalee guyyaa kaleessa roobi kanatti naannoo nama 70 olii kan du'eeru walii gala isaatti jechuudha. Maatii koo nama 8 kan isaan bakka tokkotti rasaasaan ajjeesanii jaartii waggaa 90 fi daa'ima waggaa 3 dabalatee jechuudha. Sababa isaatiin illee akaakayyuun gollee kan ba'ee kan baafamaa ture namni sana eegaa kaleessa ganama kan nama umuriidhaan gara 139 ga'ee ture kan godaananii qoonqooman ka'ee kaleessa godaan kan isaan du'anii. Beelaraan kan ka'e nama sana lola keessatti dhamoo akkanumatti nama nagaa jiraatudha kan isaan bifa kanaan ajjeesan maal quba qabda sana. Amma namni waggaa 90 lola dhaqadhameen eegamu daa'imni waggaa 3 mana lola jedhamteen eegamtu manumatti gara kanaan kan dhufanii fixanii manuma jireenyaa isaanii keessattidha. Abbaa koo dabalatee abbaa koo haadha koo obboleessa koo fi wasiillan koo ijoollee wasiillan koo bakka tokkotti akkoo koo dabalatee bakka tokkotti isaan nama 8 iddoo tokkotti isaan ajjeesan manuma jireenyaa isaanii keessatti. Oromooma waan ta'aniif qofa waraanni bilisummaa Oromoo fi gata Amaaraa gidduu lolli uumame tokkollee hin jiru. Jarri kun gaafa sanbataa gochaa raawwachuudhaaf gaafa cidhaanuu kan dilbata kan isaan dilbata xiqqaa kan isaanii miidiyaa isaaniitti abaa'oon ummata nagaa ummata Amaaraa fixaa jira jedhanii gabaasuu jalqaban. Miidiyaan harka isaanii miidiyaan hunduu harka isaanii jira waan ta'eef kana inni gabaasatus dursanii. Miidiyaan illee amma maatii Simaa Goror yookaan olaanii Simaa jedhamee Simaa Goror Kumsaa jedhamee Amaara ta'uu hin danda'u. Amaaras miti Amaarri akkamitti Amaaratti du'edhanii kan isaan dabarfatanii. Maatii namoota dhuman Oromoo maqaadhaan hunda isaanii tarreessuu ni dandeenya. Hin beeknas waan ta'eef maatuma keenya waan ta'eef kan dhume uummatuma guddisetti Oromoo waan ta'eef
dursanii ololaan akka namni uummanni sammuu wanniin qaamni adda addaa burjaaja gochuudhaaf isaan dursanii gaafa qidaamee hojjechaa turanii. Ammas kanuma kan isaan gabaachaa jiru. Kanuma keenya kan har'allee ajjeesaa jiran baandiraa isaanii naannoo Oromiyaa keessa dhaabbatanii baandiraa Minilik har'allee kan Oromoo ajjeesaa jiran miidiyaa isaatti kabarii godhatanii. Hin dandeenye har'a tokko qofa kan har'a awwaalame achi beekan iddoo baatti akaakayyuu keenya simaa godhatan jira uummanni gara dhibba dabalitti hiikanii kaanii hin awwaalamne isaanumatiyyuu bakka tokkotti awwaale jechuudha. Namoota muraasatu isaanuma keessaa ba'ee bakka tokkotti awwaalamanii manuma jireenyaa olaanaa keessatti kan buqqee magaalaa Kiiramuu magaalaa Aanaa irratti galee jira waan ta'eef waraanni amma kan isaan waliin wal waraanaa jiru hin jiru. Isaanumatu magaalaa qabatee jira waan ta'eef. Irratti namoota argame kan awwaalame kan maal ta'e nama 25 qulqulluunsaa utuu akaakayyuu kaleessaa fi namoota hin argamne qaamamanii jiran namoota keessaa hin argamne osoo dabalatee waliigalatti garuu kan du'aniif kan hin jirre dhanee jiraattonni naannoo sana namoonni nu bira hin jirre dhalataa keenya obboleessa keenya jedhanii haasaan garuu nama 70 warra du'an waliin gara nama 70tti qaadha kan isaan jedhanii waraana adda bilisummaa Oromootu dhufee maatii qulqulluu ajjeese Oromoo jedhee yaadus immoo utuu itti qaaneeti maaliif dhaqee arguu danda'a miidiyaan addunyaas qaamni beekamtii qabu dhaqee arguu danda'a haala jiru amma utuu danda'e. Uummata Oromoodhaan Oromoo cabsina jedhanii waa yaadanii maqaa sobaadhaan wabootu uummata Oromoo uummata nagaa irratti waraana banee uummata nagaa fite kan jedhamu dhugaadha. Ani maatii miidhamaa haadha koo abbaa koo wasiillan koo mucaa koo obboleessa koo dabalatee dhumeedha waan ta'eef maatii miidhamaadha waan ta'eef eenyumaafuu waan na sobsiisu hin jiru waan ta'eef dhugaan jiru humna naftanyaa nama nyaataatu uummata keenya fite uummata Oromoo fite. Kanaaf uummanni Oromoo dhugaa kana baratee yoo danda'e qabeenyaan yoo kan hunda dadhabe garuu gaddaan uummata keenyaaf haa birmatu. Namni kun nama maatiinsaa nama 9 dhabedha. Maatii ofii keessaa nama 9 dhabuu jechuun nama akka ulfaataa ta'u yaaduun nama hin dhibu. Gocha raawwatameen daa'ima ganna 3 hanga maanguddoo ganna 90 darbee immoo akaakaan isaa ganama waggaa 130 ol jiraatanillee gochuma kanaan wal qabatee akka lubbuun isaanii darbee jirudha kan inni nuuf kaase. Egaa namni kun nama direct victim ta'uudhaan wal qabatee kallattiidhaan nama miidhaan ibsuuf illee ulfaatu isa mudate ta'uudhaan wal qabatee gocha kana abbaa raawwatee fi qaama sarratti raawwate gara dabarsa jennee hin yaadnu. Innumti mataan isaallee achi keessatti wanti inni kaasa jira. Abbaa isaa dhabeera, haadha isaa dhabeera, akaakayyuu akkoo dhabeera, ilmaan dhabeera, obbolaa dhabeera. Gocha kana qaama raawwate wanti inni gara dabarseef hin jiraatu namni kun. Kanaa ol maal dhabda? Kanaa ol wanti dhabdu hin jiru yoo tarii lubbuudhuma kee ta'e irraan kan hafe. Amma kana dhabdees gochi dhugaa sanyii kee irratti maatii kee irratti raawwatames sababiin ati gara dabarsituuf hin jiru. Ifaan ifatti abbaa qaama kana irratti raawwate sababa gochi kun irratti raawwatameef sababa eenyummaa isaanii sababa oromummaa isaanii osoo mana isaanii keessa jiraatanii gochi suukanneessaan ibsuudhaaf nama rakkisu kun irratti raawwatamuudha kan inni ibsaa jiru. Yeroo gochi kun raawwatetti lola wanti jedhame hin jiruudha kan inni nuun jedhe namni kun. Lolli tokkollee hin turre bakka sanatti. Waraanni bilisummaa Oromoos bakkicha hin jiru. Qaamni daangaa ce'ee milishaan Amaaraa finxaaleeyyiin Amaaraa daangaa ce'an yeroo dhufanii lola kana bananitti uummata kana duguuganitti wannumti tarkaanfii kana fudhachuudhaaf isaan dandeessisu hin turre jechuudhaan wanti inni nuuf kaasanii jira. Qaamni mootummaa ajjeechaa jara kanaa gara dabarsuudhaaf miidiyaalee isaanii ajjeechaa jara kanaa gara dabarsuudhaaf gochi raawwatamaa jiru gocha diinummaa ajjeechaan irratti raawwatameen gadi miti jechuudhaan illee haalli inni itti nuuf kaasanii jira. Ayyeeyoon ani nadhaa gabaabina tanta dubbachuu fedhu odeeffannoo Oromiyaa keessa jirtu waan naannoo iskiriin kee gubbaa barreeffame arguu jirtan kan keessatti gochoon suukaneessaa dhiyootan dalagaman hunduu qubiin qaba. Odeessa kan kardaa irratti tanatta inni waan adda uummatatti hin qabnu. Viidiyoo shororkeessitooti dargaggeessa Oromoo jeeftu. Viidiyoo madhamaatii balleessanii reef nama lafchiis yaayuu daawwan. Ani akka kiyya soolashinii dubban. Oromoon oopshinii lam qaba. Oopshiniin isa tokkoffaan callise duu boowwal kan guyyaa. Lamaffaa qaamni isa lol qaamni isittisu danda jala riphee waliin qabsaa'ee shiftatan ofirra lolu. Maal seeta? Shifta qawweensi loltu xalooti yookaan maali duhaayin ofirra deebiftu. Addunyaa gubbaa jiraan nagannatti hin jiru qawween ofirra dhowwan. Kanaafuu qawwee labsuu xiyyaa miti. Kun self defense de waan amanuuf jechuu xiyya. Haani yoo garaa wanni dhufe
gochi kuna dusla naannoo Amaaraa ta'e naannoo Amaaraa keessatti lixa Oromiyaa kan bakka gargaraa namni du'a ture hin beektan miidiyaaleen Abashaa kuni walirra fuudhanii iyyisiisanii Finfinneen iyyite qillifte lafti gargalte kaadireen Oromiyaa kaadiree Oromiyaa jechuun hin dandeenyu kaadireen Oromiyaa keessatti dhalatta Oromiyaa keessatti jiraatu ta oppidiyoodhaan shiftaan diinii Oromoo gad baatee waliin bu'aa turte jechuudha. Paarlama biyyattii irra bu'anii boochisanii pirezidaantittiin ammaan tan Itoophiyaa bakka buutu qayyi masqala alfuwaalledhanii baanii Oromoo irra dhaadatan tan qofaa miti. Muummichi ministeera Taanaan Dammaqee Mokkonnaan uummata kan hidhachiifne ofirra dhoortimne dhanii qawwee hidhachiisanii kan uummata nagaa duguuguu jiru warsun. Oppidiyoon badhaadhinni zambaadan. Badhaadhinaan mas jala dhufanii dibbeedhaan kijibdaan kijibii gatiin qabu kijib waltimuu hin qabdu dhugaa waltimne bakkisiin oolte bultu buluu barbaachisa mee tokkochisa Oromoo dootutaan mee Kaadir Oppidiyoo takkatti gad baatee dubbatti argitanii jirtu Amaanuel Wandimmoo akkasitti jeesan Oppidiyoo gad baatee dubbatti argitanii beektu ijoollee Booranaa fixan ta gad baatee dubbatti beektu mormachaa jiranii jechuudha ijoollee waan maatiin ammaan tayyeewwan ingidaa dubbise deebiftin dhageenya Kaboorana gabaabsisan tima viidiyoo reefu suni daayireektarittiin ta'ee nu deebisuu dandeetti. Maal tolchaa turan ijoollee sun dargaggoon sun qabanii gizee akkan deemanii ijoolleen tun manidhaa turte ijoollee tan exactly maqaa isaaniillee beekuu baannullee ijoolleen tun dhalattoota Aanaa Miyoo ta'uusii qulqulleeffannee jira. Aanaa Miyoo kana keessatti armaan durallee dargaggooti lama gochuun wal fakkaatuun ijjeefamuusii irra dubbannee jira. Dargaggoo galgaloo waaqootii fi galgaloo shama tuureedhaan mucaadhaan ijoollee mooyyaleetti manidhaati akkan baasanii tokko fuulumata duratti ijjeessanii awwaalloowwanii bineensi nyaata. Khalamaffaa rasaasaan tumanii hospitaala mooyyalee ciisa ture jechuudha. Dargaggoota kan keessa qabanoo deemanii ni agartan. Maaliin beektanii maanii raga qabnuuni arragaan maatii isaanii irra qulqulleeffadheeni ijoolleen tun ijoollee hedduu bati. Amma tan viidiyoo irratti argin malee Aanaa Miyoo jedhan sun keessa godin Boorana Aanaa Miyoo iddiloladhanii diilolaa sololoo dhiyaatti naannoo boordarii Keenyaaf Itoophiyaa tan gubbaa jirti. Aanaa sun gubbaa dargaggooti lakkoofsaan gadin dhihaan baduu sii qubqabnaa jechuudha. Dargaggooti baddituun maatiin dhattee manidhaa keessa durii gaafachaa turtaa dhabde tokko jechuudha. Dhattee ijoolleen teennees dhattanii manidhaa gaafannaan ijoollee teessannatti sanii beeka qadhedhe bulchaan aanaa suni dhuufennaan maatiin baqattee deemte jechuudha. Ijoollee tan odeeffannoo akkanami argatti seeta maatiin viidiyoon tun qabaatu malee odeeffannoo hin qabuun ijoolleen jilamaan dur fixan. Foolisum ijjeefte keessa namni waraabe maatii isaaniitiin dhaqee ijoollee fixanii jiranii bakka akkanaatti ijjeessanii jiranii dhoosaan awwaalanii jiranii jibbaadhanii maatiin boottee taasisa teettee jechuudha. Sun keessa dargaggoo Siisaay Dirribaa mucaa jedhan tokko ajjeefamis ta'uusa maatiin dubbachuu jirti jechuudha. Gartee yajjeessanii bakka akkasitti awwaalan kaloo keessatti awwaalan jedhanii viidiyoon tun kalee moguyyaa dhenga dabaati jechuudha. Maatiin jilamaan dur ijoolleen akkan dhumachuu qabdi jechuudha. Bulchiisii godin Boorana ani afaan kiyyaanam ragabee dubbachuu danda'a bulchaa godin Boorana guyyoo galgaloo itti bilbilee gaafa jaarsoo anna bulchaan aanaa Miyoo dargaggoota lamfit namni kun onanaallee dargaggeessu fuulumata dura qawween ijjeessee maatiin himachaa jirti. Lammaffaa dargaggeessi qawween dargaggeessi himachuu jiru hospitaal ciisa namni ijjeessaan gorra buusa hidha innaan promoot godhanii badhaasanii jechuudha. Directly nami waraana Oromoo bobbaasee ijjeessuu jiru Oppidiyoo yoo jennu raga waliin raga qabatama waliin ati nam tokko raga malee yakkuu hin dandeetu. Oppidiyoon shifta ta'aniin raga hum tokko dhiyeeffachuu danda'a jechuudha. Kanaaf difeenni tolcha. Gareen shoorkeessitoota amma addunyaan maqaa dhodhooftuun jirti akka ISIS, Al-Shabaab, kaleessa Taalibaan illee shoorkeessa ture akka Ameerikaatti liistiiwwan shoorkeessitoota. Gareen kunneen waan akkanaa dalagdi by the way. Namni keenya mootummaa fi shoorkeessaan maal garaagarummaa isaa understand gochuu qaba. Gareen shoorkeessitoota IS Libiyaa keessatti gaafa nama qaltu viidiyoo waraabaa turte. Addunyaan isaan rifatee guutummaatti. Gareen tuni hojii shiftaa hojii shoorkeessitoota dalagaa jirti jechuudha. Yuunifoormii mootummaa qawwee uummanni itti hidhe ka uummata ittiin tiksan baattee yuunifoormii qaama nageenyaa Oromiyaa tiksuudhaaf daangaa Oromiyaa tiksuuf nageenya uummataa tiksuuf uummati nagaan bahee qotatee nagadee akka galu warra eeguu malutu uummata nagaa maqaa mootummaa jedhu garee wal ijaarte wayii akka shoorkeessitoota bakka bu'an warri kun malee mootummaa bakka bu'uu hin danda'an. Viidiyoo waraabaniit gadhiisu jechuun warri shoorkeessitoota Al-Shabaab yookiin immoo gareen ISIS namallee yoo recruit godhu maal jedhan nama malammalu yoo filatanii garee isaanii keessatti nama akka miseensa waraanaa garee shoorkeessitoota yoo filatanii maatii keessaa fuudhanii baanii jechuun garee san. Maatii keessaa fuudhanii baaniit maatii namicha nama malammalan kana addatti hidhanii fuulatti hidhanii maaskii godhanii haadha kee yookiin obbolaa kee akka ajjeeftu godhu. Achi booda irraa fuudhuu then ati maatii kee akka ajjeefte sii gala jechuudha. Then namni kun brutal ta'a jechuudha sammuunsaa. Horrifically nama ajjeesa jechuudha. Brutally nama fixa jechuudha.
gareen kun warra waan akkasii dalagu malee amala mootummaa warra qabu miti. Yoona zikenna dhiifama ijoollee tan akkasumaan leenjisan ijoollee amma Shimallis Abdiisaa leenjis poolisii bara Lamma Magarsaa fa'aa waggoota 3 dur turtelleen been poolisiin Oromiyaa wayyaanee hergamtu malee gara jabaattee gochi diinummaa akkana kan ijoollee Oromoo irratti hojjetu. Oromiyaa keessatti gaafa Oromoo protest bar 2014 yookaan bar 2015 18 fincil Abiy Ahmad gaafa Abiy Ahmad jaajus tur basaasa raguma miti kullee nami ijoollee recruit godhe gan 27 Oromoo jeessa tur hard goote dhani faartan tokko Abiy Ahmad yookaan murnis waliin cochokan achi keessin jiru kanaan jedhan arfa Baqarshaallee fa maani fa bitta gadbee Muktar Kadir faatti gadbee wayyaanee abaare fakkeessu yaal warri kunini maaliif gocha kan raawwata gareeni terrorist dhan labsan kun maaliif nami jeessa video waraabde gadhiifti gareen Abiy Bobbaas kun Janjawiid armeen akkasi fudan gaafa Abiy Ahmad murtii akka addunyaa dhaabatu yookaan Shimallis Abdiisaa waliin taatee leenjiftooti waliin Janjawiid armeedhaan ta Suudaan keessatti Umar al-Bashir nam pixabaat garee akkana tan poolisii liyyuu Oromiyaa dhan tun namummaa Oromiyaan qabdu Oromiyaa keessatti dhalachuu dandeetta afaan Oromoo beekuu dandeetti tokkochi isaanii dhalnamummaa tiyyuu keessatti nagarre jechuudha gochisiin duguugi sanyii gaazaa waggaa 3 dabran Oromoo irratti hojjetan piraaktikaalii ragaa akkas agarsiisuu jechuudha maaliif waan kan tolchitii gaafiin tiyyan waan isin tolchituuf simple Abiy Ahmad akka uummati Oromoo jibbe tufe bulgaafatiin beekaa jechuudha. Kanaaf maal godhu ijjeessa xiinsammuu uummata miidhe maal jedhan yabasabbase zinaab ayfaraamedha namni tortor jiidhuun sodaatu bokka heddeema ya tortore dhiigaa yalaa qama nyaatamuun kiyyinafu umni khan midhaan nyaadhe saree waati midhaan kenniteef nami jeef saree warra amma midhaan nam fixisunin anin poolisii Oromiyaa achuun hin danda'u they are killer saree namummaa hin qabne dheen akkasitti sareen suni saree yoo ciniine dhalile nam ciniinti waan dhibiin beektu barnooti hin qabdu namummaa hin qabdu sabboonummaa hin qabdu dhiig namummaa hin qabdu jechuudha gaaf leenjisan sammuu akkasii keessatti uuman jechuudha Abiy Ahmad bakka warra namoota micuuf jeesadhaan furush kan nyaachisa qotiyyoo qawweet kennanii nam fixi jechuudha kanaaf warra gasii maal irree dira jeesuun amaluma warraate jechuudha garuu maali ufidhiisuun qabanii jechuudha warra kana kan yadaawwanne waraan bilisummaa Oromooti yoo wal loltu goototi amma dargaggees tokko xiyyiti 25 lafattumti sun waraan bilisummaa Oromoo kana yoo wal dhuftu akka nam cheerchi dhaqees akka dhiirummaa miskiina harka qullaa jiruutti agarsiisu maal dhiira akkasitti nagarsiisa tanaaf sareen naan jechuudha akkas jal sararni itti man saree warri kun Egaa odeessaaleen keenya irraa addatti gochoota ajjeechaa suukanneessaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa akkasumas darbees gara Matakkaliif iddoowwan birootti raawwatamaa jiran itti fufiinsaan raawwatamaa jiran yaadachuu kan giddu gala godhatedha. Egaa gochoonni kun ammas har'as itti fufanii dhumate kan isaanii oolanii achuma Wallagga Bahaa keessatti deebi'uudhaa fi guutoo giddaa magaalaa Luugoo jedhamtuttis humnootumti finxaalee Amaaraa kun daangaa seenanii alattoota Oromoo 21 ta'an ajjeesuu isaanii immoo odeeffannoon argannes inni jira. Gama kan birootiin Matakkalittis gochi wal fakkaataan raawwatamee namoonni hedduun duguugamuu isaanii sababa sanaanis egaa nageenyi uummataa yeroodhaa gara yerootti gara haala fokkisaatti cehee jiraachuudha odeeffannoon qabnu kan mul'isu. Gochoota kanneen eenyutu raawwataa jira akkuma isin amma jettan qaama mootummaadha kan raawwataa jiru qaama mootummaa ofiin jedhu sirna aangoo irra jiru milishaa poolisii sirni kun bobbaasuudha kan raawwataa jiru. Kan warra daangaa ce'ee dhufee raawwataa jiru immoo eenyutu raawwachiisaa jiru qaama mootummaa hidhachiisee woboo lolaa shanii balleessaa jechuudhaan ergee kan raawwachiisaa jiru. Gochoonni kunniin ajjeechaan suukanneessaan Matakkalitti jennu Wallaggatti jennu Booranatti jennu Yeessatti jennu kan isaan raawwatamaa jiran dhalattoota Oromoo nagaa Oromoo harka qullaa jiru irratti. Gochoota kanneen ittis xumura gochuu kan danda'u uummatuma Oromoodha dheeyyaa. Matakkalitti kan kiramuudhaan wal fakkeessu maatii fixan maatuma wal fakkaataa akka listi isaanii dhaga'een ture namoota 5 bakka tokkotti kan dhumanii har'a sirni awwaalcha isaanii raawwateeti jira. Kun Matakkal keessatti viidiyoo har'a waraabameedha. Sirni awwaalcha namoota maqaa isaanii armaan gaditti ani waan Fiqaaduu Bayii, Jirraa Bayii, Balaa Jirraa Bayii, Lammeessaa Shifarraa, Azaalaa Lammeessaa Shifarraa warra jedhaman nama 5 har'a sirni awwaalcha isaanii Matakkal Gaalessa keessatti raawwateeti jira. Akkuma kiramuu keessaa ajjeechaa warra kanaas humnoota naannoo Amaaraa kan Matakkaliif amma qabiyyee lafa Amaaraatiidhanii mormaniin ka deemaa jiru. Humnoonni Amaaraa kunneen humnoota regular poolisii humna addaa milishaa fi garee faannoo jedhan garee shiftaa kan mootummaan beekamtii tokko malee meeshaa itti dhee dammaqama kunniin uummanni Amaaraa gola hundumaa keessa jiru hidhachuu qaba jedhee waggaa tokko dura labseedha jechuudha. Haleellaan sun bu'uurri isaa maal fa'aa akka ta'e viidiyoo yeroo garaagaraatti karaa miidiyaa hawaasaa fi miidiyaalee afaan Amaariffaa dubbatan irraa daawwataa turre isinitti agarsiisaa turre viidiyoo tokko daawwanneetu walitti deebina.
ስለዚህ አሁን መማር አለባቸው ከታሪክ መማር አለባቸው ምንም ጥርጥር የለውም ምክንያቱም አማራ ዞሮ አማራ መሬቱን አያጣም እንደውም መጨረሻ ላይ መሬቱን ያለውን መሬት ሳይሆን ብቻ የቀድሞ መሬቱን ወለጋ አማራ ነበር ወለጋና የተለያዩ አሁን ኦሮሞ መጥቶ የሰፈረባቸውን የቀድሞ የአማራ መሬቶች በሙላ እንደገና ለማስመለስ የሚችልበት ኃይል ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ ጠንካራ ህዝብ ነው አመራር ካገኘ ጠንካራ ህዝብ ነው ይችላል ችግር የፈጠረው የአመራር ማጣት ብቻ ነው ስለዚህ ይሄ ጊዜ ያልፋል ባደን ይገንዘብ ይሄ ጊዜ ያልፋል ሻለቃ ዳዊት ደኒ ወታደር ደርጊ ወርበር ደርጊ ልቡ በለሰ ቱሬ አማሙ አብይ አህመድ ዴቢሶ ፍጃረቴ ኦሮሞ ልቡ በለሱ ፎርት ፈየደሙ ሚዲያ ረበይ خنجለቹ خنቆፋ ምትሬ ፋይዱ በነ ናኖ አማራ ኸይሰ ደርጋጌሲ ገድበይ yo amarti tokkodot oromo dibba jemna kumi jemna yo amarti to oromo amarti tokkodote oromo agasi jemna jedani khadade tansun waran kan kanurra labs motumma biya ahmad taw jal sarare ifa behu qabna jecho waran kanurra labs motumma biya ahmadi qotto numuru jirta biya ahmadi khammo numuru jiran opdio sir isa de gartu jecho oromo ndwa ref nama guya to fagarsi sundan den wadan zamete ref nama guya to fagarsi sundan den mal seta oromo khesatti shifta garasi jabat garati jabachu obolum machun obbolesi afan tokkasa walini jeso obbolesi afan tokkasa mati tokkesa nam sagalen fet guya kan cufa ref nama garsisa madamati bot video nagarsisu wan nu dibefi oromon ak sabat dabate war khanu firra qolachu qaba najal sarare dubachu qab khani me alubama midiani Ethiopia itijachu jiro midiani to am oromo biyar ka qabeda nabiy ahmad oromo etani warri nutti tan justify ni goru dandetan ufso banami samudi qaafso male nu so bundan detu me oromo nami ganga khadumat khuni mati tok khesa nami ganga khadumat dargaggeesi video ragad basina kas rashanan sun dalnama mo dalnamati miti abi ahmad yohan television biyati wan kan communication oromiya nami tok gadbay kharradubat wajira khanafu oromo namumma irramul qame binens rasa tayechu binens rasa binens tay namnyachule mirg gabechu binens rasa gigal uragalat binens to firrabaft baka amal binens awrat namnyachu danda sulen justification wan qabdo gochi oromo radalagamu jur duguk sanyi khado sankam khaifat motumman abiy ahmad oromo labs tausa ubachu dandau qabna jada yadan ogalaga media dan irosani fani fattiba ni akka kanatti dubbatani qaamni isaaniin maalif kana goote jedhu hinjiru beekte tibbanuma video duma sinamma kaastan kana media ashara jedhamuudha kan facaasaa ture mediaan kun nu biratti beekamtiin qabu media galmaa emiti jechuudhaan abbaan ta'e broadcast Ethiopia deebi kan inni kenne waan se ajaa'iba biyya sana keessatti immoo hojii YouTube hojjechuuf illee hayyama broadcast Ethiopia daan ala hojii tokko hojjechuu dandeessu daangeffamee jira jechuudha kun ifaan ifatti miidiyaan kun miidiyaa waltajjii mootummaa irratti yeroo hunda dhiyaatu waltajjiiwwan gurguddoo keessumaa gara naannoo Amaaraatti dhiyaatan kan Daani'eel Kibrat faattiin ba'anii ittiin haasa'aa oolan aangawoota mootummaadhaan Daani'eel Kibrat media kana ta'e osoo jiru media nuti beeknu miti media nu biratti galmaa'ee jiru miti hayye media galmaa'ee jiru miti media kana irratti sarkaanfii fudhachuuf wanti isaan fudhatan jira adeemsi isaan deeman jira media seeraan ala hojii hojjechuun hin danda'amu innumti seeraan ala innumti seera qabeessiyyuu hojiin hojjettu jedhamee ari'amaa jira miti biyya sana keessa Median hojii seeraan alaa hojii badii hojii biyya diiguu hojii uummata ficcisiisuu kana irratti ifatti bobba'ee jiru immoo yeroonni waltajjii kana hundarra deemee gabaasutti ati seera miti hayyama hin qabdu seera qabeessa miti jedhee qaamni isaan dhaabsisuudhaaf deemee jira deebii ta'uu danda'a amma wanni Yoonatan Tasfaayee coverage kennuufi Abrahaam Siddabra Abrahaam itti kenna waan Yoonatan Tasfaayee jedhee Yoonatan Tasfaayee kan daawwachuu jiraataati Yoonatan Tasfaayee is shame on him nu ceerso maybe sobuuf ta'uu danda'a sobii ammoo dhohatu Yoonatan Tasfaayee faani aangoon isaa Ethiopia Broadcast Authority hoogganuu miti Ethiopia Broadcast Authority mirgi bittaa online media tini control godha don qabaatini addis standard cufa biyyan baafne ashara warri bobbaase Oromoo irra duulabsitoo singeet nu biratti eeyyamin qab Facebook dargaggees qalla Oromoo qeerroo Oromoo Facebook irra barreessadhan mitajjeessanii ijoollee fixantan waraan keessatti hin qabu Facebook irra mootummaa qeexxanii Facebook irratti oduu nama dabarsitanii jedhanii ijoollee akkan gorraantan tanaaf qabanii gorraana gad ba'ee Yoonatan Tasfaayee warri ergamtoota akkasii diin Oromoo kan warra akkanaati okay warra akkana kan akka jedheebsi hin qabu Abrahaam tan deeddam beekee akka mootummaatti gareen kun conspire gochuudhaaf olaantummaa garee tokko deebisuudhaaf
ummata cabseen bulcha jechuudhaaf waraana bakkee garaagaraatti qabsiisanii jiran baay'ee waraanni Oromoo irratti qabatee jira Gumuz irratti qabatee jira Tigraay irratti qabatee jira kutaawwan garaagaraatti warri farra yookiin faallaa sirna mootummaa gareen Abiy Ahmed ijaaruu dhaabbatan hundi waraanni irratti labsamee jira jechuudha warra tole jedhanii fudhatan malee jechuudha kun garamitti geessa ka jedhu haasawaa ture hayyoota siyaasaa faana tokkoffaa amma namni hidhate sijjeessaarra yeroodhaaf namni hidhate sijjeessa hagasittiin duuta garuu booda atillee hidhatte jechuudha amma warri ajjeefaman kun warri maatiin jalaa dhume kun warra rafee bulu miti baay'ee akkitti raftee bultaati sirraffisu dhiigi nama kanaaf waa'ee qe'ee kee adda da'ilee jechuudha kanaaf ummata garuma caala Oromoon immoo kan itti jabaattu numayyuu diina waloo qabaachuudhaan baay'ee jabinni Oromoo iyyuu diina walooti garri caalaa isaa jechuudha kanaaf kuni ummata Oromoo irmaa injabeessa wanni amma Itoophiyaa keessatti Oromiyaa keessatti deemaa jiru deemee immoo waraanni bakka hundumatti qabate kuni maal fidaa wal waraansa guddaa fida Itoophiyaa keessatti waraanni guddaan wal waraansi civil waariin hamaa dhalachuu danda'a jedhanii kan beektota siyaasaa raagaa turan gahuuf jira jechuudha civil waarii Armageddon jedhan waraana dhuma hin qabne spiritually warri barsiisan waraana akkasii dhalatu mala sun biyya diigaa mootummaan finally tokkoffaa rebel groupin waraana bakkee garaagaraatti ijaaraa jira lammeessoo waraanni bakkee garaagaraatti qabatee jira sadeessoo immoo humnooti qabiyyeedhaaf lola jiran kuni naannoo Oromiyaa naannolee Amaaraa waldaangeessa keessatti waraana qabsiisanii jiran finally warri biyya bulchan waraana kana konteen gochuu hin danda'an jalqaba immoo isaan nyaata baay'ee jechuun nyaatamuun isaanii ifa sa'aatiin qabnulee nakta badeemuu jirtu fakkaatti carraa yaa'uun kennetti hin fixa ardhaa fi daawwattoota kenna akkuma gartanitti jecha gara jabeennaa hotaala Oromiyaa bakka gargara lixa jiddu galeessaa fi kibba Oromiyaatti dhiyootan taate viidiyoo suukaneessoo addunyaan agartee irra gaddeet hasirni Abiy Ahmed bobbaas Oromoot irratti afaan Oromoo dubbachaa duguk sanyii Oromoo irra raawwatirra dubbachaa jirra nuun cufti waan kayyoo dubbannut dhuga dubbachuu faamilee hin qabnu akka itti dubbannu lembeenu sammuu teennallee fi miidhaan irraan ga'uu jiru nuyyuu akka namaatti viidiyoo daqiiqaa 3 sun warri namni ilaal cufti hedduun isaan dhukkubsate hedduun isaa waan rafnutti hin fakkaatu waan hagan gaammoo dubbachuun nuulleef dhiibba guddoo ta'uu siin beenna taatullee erga keen kardhaatiif wanni ta'uu qaba maal Oromoon alkani guyyaa boo'uu hin qabu diini keen adda baafanna jirra diini keen ka jalqaba diin Oromummaa keennaaf nu miidhu halammeessoo ammoo diin afaan keen dubbachaa maqaa Oromoo imachaa nu cabsoof nu nyaachuu jiru waan ta'eef diin akkana ofirra fonqolchuuf carraan jiru waraan bilisummaa Oromoo hasiif lol waliin dhaabatte ofirra qolachuu callaa innetti namanna toopikii itti aanuun kafin du'eewwan. Tolee gara toopikii itti aanutti ceenaa sana dura garuu hawaasni wanti isaanii dhaammatan ni jira uummanni buqqa'ee dachee keessa faca'ee jiru ni jira bosonatti kan baqatee jiru ni jira kan qaama kana quba qabaataa jiru akka hin jirredha wanni isaanii dhaammataa jiranii. Oromoon kutaalee garaagaraa keessa jirtanis birmannaa barbaachisaa ta'e nuuf taasisaa jechuu irratti kan isaan argamanii hawaasni addunyaa keessa jirus dhalattoonni Oromoo akka addunyaatti jirtanis akkamiin uummata kana uummata dhumaatii irraa hafe kana qaqqabuu dandeenya waan jedhutti yaada deemuun barbaachisaadha. Yeroo hundumaa dhiiguu yeroo hundumaa ajjeefamuu yeroo hundumaa du'a gabaasuu kun nuunis akkuma guyyoon jedhe wanni inni nu dadhabsu jira ammoo har'umaas taa'eef miirri koo gaarii miti beektee waan kana gaafa dhagaa oltu hedduu si dadhabsa waan ta'eef jechuudha. Akkamitti wanta kanatti xumura gochuu dandeenya wanna jedhus immoo yaaduun barbaachisaadha keessumaa hawaasni naannoo daangaa jiru Oromiyaa hundumaa golee hundumaatti hidhannoo hiikkachiifamaati kan ture ammas uummanni hidhannoo harkaa hin qabu wanta ittiin ofirraa qolatee deeffatu hin qabu qaamni uummata kanaaf dhaabbatu inni bosona jirus inni aangoorra jira jedhus inni aangoorra jirullee akka inni uummata kanaaf hin dhaabbanne arginee jirra. Kallattii barbaachisaa ta'e hundumaan iyyuu birmannaan hawaasa rakkoo keessa jiru kanaaf haqa qabu waan jedhu dhaamsa kana dabarseen gara qabxii itti aanutti ce'aa qabxiin itti aanu International Monetary Fundiin wantanni baase tokkoon kan wal qabatudha. Egaa raaga guddina biyyoonni waggoota 5 dhufaniif galmeessisuu danda'u jedhamu kaleessa baasee ture. Raaga kana keessatti immoo Itoophiyaa hin hammachiifne dhaabbanni kun egaa waggaadhaan yeroodhaan raagaa kan inni ifa baasu Itoophiyaan kan isheen as keessatti hin hammatamneef immoo raagni kun dhugoomuudhaaf haalli dandeessisu amansiisaa waan hin taaneef waan jedhu kaasee jira. Kun an akkan hubadhetti tokkoffaa diinagdeen biyyattii guddina galmeessuudhaaf haalli isa dandeessisu hin jiru jechuu fakkaata. Inni lammataan immoo biyyattiin yoo akka biyyaatti itti fufuu dhabuu waan dandeessuuf
guddinni raagni nuti guddina diinagdee lafa keenyuuf hin jirru waan jedhu fakkaata gabaasni IMF kun. IMF waggaan World Economic Outlook yookiin tilmaama guddina diinagdee waliigalaa GDP yookiin oomisha waliigalaa biyyattii hirraagaa raaga baranaa keessatti Itoophiyaan waggoota 5 ittaanan 2022 kaasee haga 2026 guddina akkamii hagamii akka galmeessuu dandeessu hin beeku tilmaamuun yookiin raaguun hin danda'amne jedha. Listii kana keessa fuula 41 irratti Itoophiyaa ka jedhu laaluu hin dandeessu waan si gaddisiisu jechuudha. Biyyooti ollaa Itoophiyaa immoo akka Eritiriyaa, Keeniyaa, Jibuutii, Somaaliyaa, Suudaan fi South Suudaan marti guddina jajjabaa galmeessuu jedha raaga kana keessatti. Eritiriyaan 4.8 guddina waliigalaa ka waggoota 5 ittaananii averageedhaan jechuudha. 4.8 guddatti, Keeniyaan persentii 6 guddatti, Jibuutiin persentii 5, Somaaliyaan persentii 3.9, Suudaan kibbaa 6.5, Suudaan immoo 3.5 guddatu jedha. Kuni gabaasa fuula 152ti. Wanni kun maalirraa dhalatee ka jedhu gaafii guddoo kaasuu danda'a namni keenya. Dinagdee Itoophiyaa uncertainty yookiin tilmaamuuf sadarkaa dandeessisurra kan dhabame maaliif ka jedhu tokkoffaa waraana guddaatu Itoophiyaa keessatti deemaa jira. Dinagdee waraana rakkataa jiru Itoophiyaa qofa miti baay'ee Afgaanistaan, Libaanoon akkanumallee Liibiyaa fi Sooriyaan illee warri dinagdeen isaanii waggoota 5 ittaanu tilmaamuu hin dandeenye keessatti maqaan isaanii ka'ee jira. Rakkoo jabaan rakkoo waraanaatii fi unkurama siyaasaa Itoophiyaati. Maal seeta waan kan maalii wal fakkeessa si seeta nama dargaggeessa waraana deemu tokko dubrin kadhataniif dubra akka inni fuudhuuf duratti dubrin gaafataniif yookaan engagement keessa hin seeru waraana Ameerikaa keessa illee akkasiin jira. Because yo duraan fuudhi ya fuudhi yoon fuudhin ammoo dubrin kaadhimatu maaliif hin kaadhimamne waraan deemuu jirta galuu dandeetta nyaatamuu dandeetta naafachuu dandeetta carraa isa waan beekaniif Itoophiyaa jechuun biyya halkanii guyyaa dhiigii qulqulloota nyaatee qileenseenuu jiru jechuudha biyyi dhiigii qulqulloota nyaatee qileenseenuu jiru kamooti maraata kutaa torbaatiin buluu jirtu kamootichi dhiig nama dhangalaasaa halkanii guyyaa sob ka dhiig nama dhangalaasaa oolee viidiyoo dhiig nama qilleensa gubba deemtu qamadii daawwate sob Ani international monitor fund Itoophiyaa irraa gudhiisiin dilleet keessa godhuu qaba. Itoophiyaan akka biyyaatu dilleet taatee jirti. Addunyaa irra biyyatti dootuun sadarkaa dhumar jirtu Isaayyaas Afwerqi. Itoophiyaa waraana jalqabnaan Isaayyaas guddachuu jirti. Maaliif guddatti? Disti Tigraay warsha buqqiftachi dhaabachaa jirti miti. Warsha wataaddarisii ka doolaraa 3 kaffalaniif waraani Tigraay jalqabe amma beesidansa nyaatti. Birri 2,000 argachuu jirti jechuudha. Kanaafuu Abiy Ahmad Isaayyaas Afwerqi harka qabate Itoophiyaa ittiin diigee dhiig qulqulloota ittiin balleessa inni diigaa ildunuunfatee deemu warra ammoo is waliin harkadhaan kanan na ceersa in saalfadhaaf inni sammuu gana qabu jiraachuu namanu duubin saalfadhaaf. Egaa wanni si gaddisiisu biyyi kun waggoota muraasaan dura eessa turtee waan jedhu gaafa ilaaltudha IMF faan harka rukutaafiiti kan isaan turanii kun immoo akkanumaan lafaa ka'ee miti. Biyya diinagdeen ishee dijiitii lamaan guddatee jedhamtee faarfamtu turte Itoophiyaan guddinnis immoo qabatamaadhaan inuma argita turte. Hammam qulqullina haadhaban malee piroojeektiin misoomaa gandi isaan keessatti hin hojjetamne hin jiru. Manni barumsaa bakki inni itti hin ijaaramne hin jiru. Kellaan fayyaa bakki inni itti hin ijaaramne hin jiru. Bu'uuraaleen misoomaa safartuu tokko waan ta'aniif jechuudha guddinaan. Agarsiiftuuwwan guddinaa hedduun turaniiru hammam qulqullinni isaanii sadarkaa barbaadamutti wanni jedhu gaaffii biraa ta'us biyya waggootuma muraasaan dura guddinaan faarfamaa turte dijiitii lama guddatte jedhamee faarfamaa turte bulchiinsa Abiy Ahmed keessatti diinagdee dhumti ishee jiraachuu yookaan itti dhabuu danda'a jechuudhaan sadarkaa tilmaama keessaallee haqamuutti geesseeti kan isheen jirtu bu'uurri amansiisaan diinagdeen Itoophiyaa waggoota 5 dhufan kanatti kanaan guddata jettee irra dhaabbattee dubbattu hin jiruudha wanni IMF faanifattee kaa'ee jiru kun kufaatii guddaadha biyya sanaaf jechuudha egaa gaggabaabsuudhumaa fi dirqamna waa'ee Itoophiyaa gareen kun basically waanuma kaleessa projektuma kaleessa bara wayyaanee eegalanillee fixuun dandeenya. Amma hidha haaromsaa beegaa projektii bara wayyaanee jalqabame waggaa 10 deema waggaa 10 caala jirame almost gara percentage 80 ga'ee jira jedhanii haa ta'u projektiiwwan guguddoo akka mega project ka projektiiwwan sukkaaraa paarkiiwwan industrii baay'een isaanii akkasumatti afaan bananii dhaabbatanii jiran. Misoomni manneen magaalaa Finfinnee akkasumatti dhaabbatee jira. Projektiin daandiiwwan cross country ka biyya keessaa qaxxaamuran baay'een isaanii akkasumatti dhaabbatanii jiran. Rakkoon dinagdee Itoophiyaadhaa kun garamitti geessaa tokko investmentii hawwachuu hin dandeessu biyyattiin. Foreign direct investment waan jedhamu doolaarri dhufuu hin danda'u investoroonni biyya alaa misooma lafarraa hojjetuu hin danda'anii
dhufanii industirii ijaaruu hin danda'anii doolarii dhufuu hin danda'u. Kabiraa hariiroon daldalaa Itoophiyaa wajjin biyyoonni qaban sadarkaa murteessaa jedhamuun hin badaa. Kabiraa deeggarsi liqii maallaqaa jedhamu Itoophiyaan kana booda argatu hin dandeessu jechuudha. Michuu diinagdee gaarii ta'uu waan hin dandeenyeef gaaga'ama duriin jirree wayii keessa seentii. Qoqqobbiileen itti fufti ta'a qoqqobbiileen jajjabdu yoo waan irbuufti qabda cufuun duratti. Amma waan Itoophiyaa wanna pirezidaantiin South Africa yookaan Afrikaa kibbaa duraanii dubbatan tokkodha kan inni irra buusuudhaaf barbaadee jiru. Itoophiyaa rakkoo Itoophiyaadhaaf bu'uurri maalidha waan jedhu irratti yaada gama isaanii kaa'anii jiru. Rakkoo Itoophiyaan yeroo ammaa keessa gangalataa jirtuuf inni guddaan heddummina keessummeessuu dadhabuu isheeti. Diversity haala ittiin manage godhan hoogganan heddummina haala itti hoogganan wallaaluu isheeti jechuudhaanidha wanti isaanii kaasanii jiranii. Heddummina jechuun egaa Itoophiyaan biyya sabaaf sablammootaaf uummattoota garaagaraa of keessaa qabdudha. Sabaaf sablammoonni uummattoonni biyyattii hundumtiyyuu fedhii fi dantaa mataa isaanii ni qabu. Fedhii fi dantaa sabaaf sablammoota biyyattii kana immoo walitti araarsanii akka biyyaatti biyya godhanii ijaaranii ka biyya hunda hammatti godhanii ijaaranii qabanii deemuu irratti kufaatii guddaan bulchiinsa Abiy Ahmed keessatti mul'ataa jiru. Sababa lama ishee isa ijoo ta'uudha. Namni kun kan isaanii agarsiisanii jiranii. Itoophiyaa keessatti sirni federaalizimii waggoota 27 darbanii fi hojiirra oolee ture. Ammam hanqina haa qabaatu hanqina jajjabduu haa qabaatu yoo malee haga tokko gaaffii sabaaf sablammootaa deebisuu irratti haga tokko wanni inni mul'isee darbe ni jira ture. Sabaaf sablammoonni hedduun mirga afaan ofiitiin barachuu mirga afaan ofiitiin hojjechuu kan argatan jiru. Bulchiinsa mataa isaanii kan ijaarratan ni jiru. Hundaaf deebi'eera hundi fayyadamaa ta'eera jechuudha baannus. Bulchiinsa Abiy Ahmed kana keessatti keessumaa waggoota 2-3 darban kana wanti argaa jirru garuu gaaffii yookaan mirga sabaaf sablammootaa kana ukkaamsu heddummina kana dhabamsiisanii Itoophiyaa qalama tokko jechuun Itoophiyaa bifa tokko kan ofii barbaadamtu sana qofa ijaaruudhaaf adeemsi deemamaa jiru. Afaan ifatti biyya sana diigaa jiraachuu Thaaboon Beekiin ibsanii jiru. Egaa ishee kana irra buusuu barbaade. Itoophiyaan Abiy Ahmed barbaade Itoophiyaa badhaatu Itoophiyaan amkee jirrammoo Itoophiyaa deegaati talaamiineen isii waan nyaata dhabdee namni beelaan dhumuu jiru kakiraan jiruun qaala'insi jiru lubbuu nam naqee Itoophiyaa nageenyaati. Itoophiyaa bakka cufa waraan taate ilmi nama guyyaa guyyaan ijjeefamu taa warri Itoophiyaa tokkummaa United Itoophiyaa barbaadu Itoophiyaa diigamtee gosti tokko naannolee bira waraantee qiyama kana buusuu jirtu Itoophiyaa diimokiraatoof ijaarradhanii diimokiraasii dhiisi mirgi nama kabajamuu dhabe viidiyoo waraaba nama ijjeesuu jiran. Itoophiyaan Abiy Ahmed asa Itoophiyaa dhibii Itoophiyaan nu lafirratti arguu jirrammoo tabiraati. Itoophiyaa jechuun maqaa qofa jira waan jalqabaa sagantaa keenya garxumura irratti argamna qophii keenya kaawdeessaalee hardhaatiin ijjecha lammiilee nagaa gochoo suukaneessoo seenaa Itoophiyaa keessatti probably bar digitaalii keessatti namni viidiyoon hin daawwatin Khalid Oromiyaa akkasumas Kibba Oromiyaa ta'e bal'inaan irra dubbachaa turre dabalataan dinagdeen Itoophiyaa kisaara hamtu eeggaluusi International Monetary Fund barbaloomsa jira tanfarraa soomna akka hardhaatti qophii keenya odeessaalee hardhaatiin akka dhaamsaa akka qabnu gochooti suukaneessoon gara jabeeyyiin addunyaa irratti saatii hardha hojjetu boriif seenaa yoo haqi dhufamu warra kan itti gaafatama waan tolchituuf Oromoof ragataati waraanni Tigraay kana magas gatti dhume addunyaan iyyiteef lafa kaaniitii miti viidiyoon didiqoo akkan gandi keessa waraabamtutti fuul miidiyaa hawaasa gubbaa mainstream miidiyaa bira dhaqqabdi achi lubbuu namootaatiif solution ta'uu dandeessi jennee waan amannuuf viidiyoo akkana haa qabdan kaaf bira qabdan odeeffannoo qabdan share godhaa miidiyaalee ergaa nu biraan ga'a waan nu daawwattaniif galata qabdan anguyyoo waarii abba jirmaat mirgaan yahuun ingidaa bitaanamuu Abiraan Birruuti ulfaadhaa.